Baga nagaan dhuftan isinii jedha obboleeyyan koo. Hundumti keessanuu warroonni mana kana faaroo taate subscribe, like, share gochuudhaan maatii kiyya ta'a isiniin jedha. Like gochuun deeggartina isiniin jenna. Har'a mootu wanti waliin ilaallu Facebookii keenya akkamitti delete gochuu dandeenya yookiin guutumaan guututti kaampaanii Facebookii biraa akkam friendota isin qabdan yookiin friendii isin qabdan biraa akkamiin delete gochuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Viidiyoo kana hordofuun duratti jalqaba irratti like godhi. Facebook like godhiitii subscribe godhiitii jalqabi sin jedha. Amma qajeelumatti gara viidiyoo keenyatti darbina jechuudha. Fayyadamu Facebookii Lite'dha. Facebookii Lite fayyadamtanii balleessuu dandeettan. Akkasuma Facebookii original guddichas hin jira Facebookii kan jedhus isaallee fayyadamtanii balleessuu dandeettani. Amma qajeelumatti gara barumsa keenyatti deemna jechuudha. Akkuma Facebookii keessan keessa seentaniin gubbaa olii kanarratti jechuudha. Gubbaa olii kanarratti kun akkuma argitan bootaa xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru tuqaa sadii sana tuttuu jechuudha. Erga isa tuttanii kaataniin booda garjala dhuftu jechuudha. As gadii kana dhuftanii sittingii kana tuttuu jechuudha. Kun sittingii jechi jedhuun jira. Sittingii kana tuttuu jechuudha. Al tokkoof sittingii kana yoo tuqxanii jettanii asitti isinii fidaa jechuudha. Inni bal'isee garaa isaa bal'isee isinii fiduu danda'a. Isin ammoo inni yoo akkana isin fidu akkas olooftu jechuudha. Olooftanii kaatanii maal fidduu kunooti jechuudha. Access and control kan jedhu kanarratti tuqxuu jechuudha. Al tokkoof kun akkuma isinitti agarsiifamaa jiru irratti sararee isinitti mul'isaa jiru kana jechuudha. Isarratti tuqxuu al tokkoof. Erga isarratti tuqxanii jettaniiti sittingii lamaan isinii fidaa jechuudha. Sittingii lama inni isinii fidu kana keessaa kan jalqabaa mootu monetization sittingii jedha. Kan lammaffaa mootu disconnection and deletion kan jedhu kanatu jira jechuudha. Kun as jalatti akkuma argitan kana isatu jira jechuudha. Al tokkoof isarratti tuttu jechuudha. Kan jalarraa jiru kanarratti tuttu. Kan jalarra jiru kanarratti al tokkoof yoo isin tuttan sittingii lama akkuma ammallee dabalatumaan isinii fida jechuudha. Isaan kana keessaa mootu isin kan maxaruu qabdani kun delete account kan jedhu kanarratti al tokko irratti right godhattan jechuudha. Iddoo duwwaa sana right godhattanii asitti ammootu kunoo garjala kanarratti al tokko isa tuqxuu jechuudha. Iddoo sararaa isinitti agarsiisaa jiru isa tuttu erga sarara right godhattaniif booda achiin booda asittillee isinii fidaa. Asittillee yoo qara peejii kan qabdan ta'e peejii keessa illee isinii fida. Achiin booda jamaal profaayilima keessa isinii fida jechuudha. Al tokko asittillee kana tuqxuu jechuudha. Erga isa tuqxanii booda confirmation kan jedhu sana erga tuqxanii booda asittis sittingota gara sittingii shanii isinii fida jechuudha. Asitti jechuudha. Kanneen dhiiftaniiti maal tuttu isinii kunoo kana tuqxuu jechuudha. Erga isa tuqxanii booda akkuma isinitti agarsiisaa jiru haala kana itti fuuftan taanaanani qajeelumatti akkaawuntii keessan delete gochuu dandeettu jechuudha. Ergasiin booda erga isa tuqxaniin booda gadi jala dhuftu jechuudha. Olooftuu gadi dhuftu kun delete account kan jedhu kanarratti tuqxan qajeelumaan jechuudha. Delete account kan jedhu gara jalaa jiru kanarratti olooftanii kaatanii isarratti tuqxuu jechuudha. Kun iddoo gadi jalaa kanarratti xiyyaan amma sararee isinitti agarsiisaa jiru kanarratti jechuudha. Bulee sana tuttu. Erga isin tuqxaniin booda akkaawuntiin keessanii paaswoordii isin gaafata jechuudha. Paaswoordii keessan kan mataa keessanii kan feesbuukiin qabdanii miti isa isin gaafata jechuudha. Akkaawuntii san fiddaniiti maal gootan iddoo inter paaswoord iddoo jedhu kanarratti guuttu jechuudha. Kun akkuma isinitti agarsiisaa jiru gabatee kana keessatti inter paaswoord isa jedhu irratti gaafa isin tuqxanii jettanii paaswoordii isin gaafataa jechuudha kan mataa keessanii. Anammoo fakkeenyaaf mee paaswoordii mataa kootii itti guuttadhu. Paaswoordii mataa kootii itti guuttadhi jechuudha. Erga itti guuttattanii booda confirmation jecha jettu sanarratti tuqxanii jechuudha. Kunooti isii sanarratti tuqxu. Ergasiin booda wanti isin beekuu qabdanii erga isarratti tuqxanii kaataniin booda akkaawuntii kana bultii 15 yookiin bultii 15 yookaan guyyaa 30 jechuudha keessatti isiniif delete ta'ee isiniif deebi'uu danda'a jechuudha. Haga bultii 30 yookiin bultii 15 olii
obsaan eeguu qabdan jechuudha. Feesbuukiin kun guutumaan guututti kaampaanii feesbuukiitiisis baduudhaa fi fireendota keessan 5,000 ol irraas haga isin qabda irraa namni kamii irratu haa baduu fi bultii 14 ol yookiin ji'a tokko dirqama eeguu qabdanii jechuudha. Eeguu bichaa yoo osoo hin taane looga aawuti gochuun qabdan silkii kanarraa jechuudha. Looga aawuti gootanii akkaawuntii biraa irra banuun hin danda'amu yookiin silkii biraa yoo qabaattanii silkii biraa irratti bantu jechuudha. Silkii biraa irratti feesbuukii biraa banattan osoo silkii amma diileet haga inni ji'a tokko yookiin bultii 14 guutuu fi akkaawuntii asirra deebitanii feesbuukii kana asirraa balleessuu deebitanii tuttuquun hin danda'amu jechuudha. Maaliifuu bultii 30 nuuf kennee jira jechuudha. Kun asirratti akkuma argitanii bultii 30 keessatti jedhee jira. Akkasuma bultii 14-15 keessattis diileet isinii gochuu danda'a waan ta'eef ergasiin booda diileet akkaawuntii jettu ammas deebitaniituma kunuutti bakka isuma tuttu ergasii tuqxaniin booda bultii 30 gidduutti akkaawuntiin keessan diileetii ni ta'a jechuudha. Deebitanii tuttuquu hin danda'amu waan ta'eef guutumaan guutuutti balleessuu waan barbaadaniif. Kanaaf akkaawuntii barbaadan ammootu waan kan biraa kireetii godhachuu hin dandeettanii